يا كربي كيتي وقوقف طفولة توبة فمتي أمة رسولة هرقم رحمة علين جاي جاكولا نما سان جالتو يزاني ساتولا نمني وان جالتو يا داولي بولا أما سنوفا دبلو محبة رسولا صلاة من الله وسلام على أرقن هرقم جالا كنياف بالمني كربي كجيلا وان واليادة چيسوف كانت كجيلا ركو قمنو قري كابلي ولله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة مشاهدين الكرام. هذا درس من دروس المقارنات الأديان. طلب بوليين كين جالتمو في كبجمو نغافي رحمن ربي بكجر تنت سنرت هاجرات سنين جتشا سمنا كينيا غرار كتي والبرا قبين سامنتي يوكي كمباراتيف او ريليجيني بوسدين تيو يوكي مو بوسدين channel سنيتي بغا نغا نفتا ور اونلاين رجرتني في كلتي فال كلتي نسنو داوچا جرتني الفادا غلطوما غرغارسا كيسنيس بفو مكانان تنوفان ججبيسا سنين جن نوتيس حرمت دري بريدا توكو في حوسيسا متى دري غاري توكو سني فلنه متى دريچس واي caalaa ilma namaa yookiin caalaa uumama rabbiin uume eega rabbiiti irra guddaa makhluuqaa yookiin immoo irra guddaa uumamaadha jechuudha. Wanni cuftinuu rabbiin malee wanni jiru uumama. Rabbi immoo uumaa waa cufaati. Uumamtoota kana keessaa irra guddaa maleekas dabalatee jinnis insis waa'ee isaanirraa dubban. Waa'een isaanii hadiisaa fi qura'aanan haaraa miti namni kamuu ni beeka dhaggeeffannee illee jira. Haa ta'u waa'een isaanii hadiisaaf quraana keessatti qofa osoo nafin kitaabota amantii biraa keessatti illee kitaabota akka amantii kiristaanaa, kitaabota akka amantii yahudaa, kitaabota akka budiizimii fi kan kana fakkaatan biroo keessatti illee hedduu dubbatamee argama. Haa ta'u garuu dhugaan dubbatame kun ukkaanfamee yookiin iccitii yookiin mistira ta'ee mul'ata jechuu abbootii amantii musliimotaan ala jiran biratti jechuu. Nuti immoo iccitii achi keessatti mul'atu san ifirraa haasa'u osoo hin ta'in kitaabota isaanii keessaa dhugaan akka dirreetti mul'atuuf ifa baafnetti sinii dubbachuuf namna sirratti daawwachaa jirtan muslima taatanii nama muslima hin ta'inis yoo taatan nuti nama qeequuf arrabsuudhaaf asirratti osoo hin baane kara jaalalaa fi kara dhugaa irra bareedaa fi filatamaatti dhugaa jirtu wal bira qabnee itti wal waamuuf haala waliin dirqisiifne. Tole kabajaadhaan nu daawwadhaa ulfaadhaa gara Toomaasiniin jechuu wajjin kara sagantaa keenya har'aatitti haa dabrinu. Sagantaan keenya har'aa qabannee sinii dhufne محمد صلوات ربي والسلام عليه بايبلي كيستي دوكاتشو إسا جتشو دوغان إساني دوغان نبي محمد بايبلي كيستي دوكاتشو يوكي مسترا يوكي مو إتشيكي تأي حفو جتشو وآي نبي كينيا صلوات ربي والسلام عليه يولا اللون درتي نمني توكو إساتي دالتي في أن يراد دالتين هدد دالوتا إسا يوكي مو لاتين سيسا بيكون تركم هدد دالوتا نبي دا صلوات ربي والسلام عليه أكما يرو دبري لالي تركيست أبا سبب الله كتئ يوكي إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يوكي مو أكا مجاب قدسي يوكي مو بايبلي كيست موتي أبراهام جيتشون أبا سبب بايئه جئت دبتا جيتشو إساني سدد ألوتا إساني بودي أكاكون إساني أجت ديبن جيتشو كلمة وجين نبي إبراهيم عليه السلام أكما بيكم إلمان هدو أركته أكا مجاب قدسي دبتوت إلمان كان كيس أمو مسلمة في نما براتس بيكمان نمو الدنيا را ولي قالوا إسحاقي في إسماعيل إلما إساتو جتشو إسماعيل المنقفة إساق إلما يتآنو إلما لما فاراتون أكست بيكم إسماعيل الرا قصوني عربا قردو قرلمتو قرميو كيمو قرتين عربا قصوني عربا قرلما إسماعيل التديبي جتشو إسماعيل ابن إبراهيم خليل الله جتشو عليه السلام أكسو ملمو إسحاق ilmaan lama gurguddoo arkate alayhi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim. Ilmaan isaa ilmi duraadha Esaa'uu jedhama jechuu. Esaa'uun ilma Isaaq ilma Yaaqub kan ta'e warri isa warreen har'a Roomaanota jennuun kana jechuu. Warreen Awurooppaa kanneen jechuu. Isaan kana turraa dhalate warreen Roomaa. Yaaqub irraa immoo saba Israa'el jedhamu kana yookiin immoo Israa'el jechuun gabricha Rabbi akka ta'e kun Israa'eloota irraa argama jechuu saba Israa'el jedhamu. Kanuma wajjin Araboonni Ismaa'il irraa argaman suni
Roomaanotaa fi yookiin immoo banu asfar warra jedhaman kana ka intalli nabi Ismaa'il ilma nabi Isaaq Esaawudhaa dhalte kunii fi warri Roomaanotaa kunii fi warri Israa'elii fi warri arkitee Araboota muslimaadhaa ka Ismaa'il irraa argaman ilmaan adeerotaa walii ta'an jechuu. Araboonni Israa'elii fi Roomaanotaa maal ta'an jechuudha? Akkasitti ilmaan adeerotaa jechuu. Kana jechuun Ismaa'il isaaniif adeeraa yookiin abbeeraa ta'aaf jechuu. Kanuma ta'u wajjin akkuma laallee turre kana fakkaata nabiyyiin keenya sitti dhaloota isaanii achitti gala jechuu. Nabiyyiin Muhammad salawaatu rabbi wassalaamu alayhi hidda isaanii kaa eega hubannee turre abbaan isaanii achi fagoo nage Ismaa'il galee Ismaa'il ilma Ibraahim eega ta'e asiin immoo gad dhiyaate nabiyyiin salawaatu rabbi wassalaamu alayhi waa'ee kanarratti of ibsanii of dubbatan jechuu hadiisa isaanii keessatti haasaa isaan afaan isaaniitti arraba isaaniirraa haasa'ame keessatti salawaatu rabbi wassalaamu alayhi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل رب في الأجر يوكي مرات أجر من ولد إلمان إبراهيم كيسا إسماعيل في الأجر رب واصطفى من ولد إسماعيل إلمان إسماعيل كيسا اللي نفله كنانة بني كنانة في الأجر واصطفى من كنانة بني كنانة كيسا موغوسا كنانة جامتو كيسا قريشي في الأجر قريش تنقص نبي ربي صلوات ربي والسلام عليه عربك يسا قصتك واصطفى من قريش الرأي مليني فيلي بني هاشم فيلي أكاكو إرقام ربي جتو واصطفاني نفل جي إرقام ربي صلوات ربي والسلام عليه رامة الدنيا من بني هاشم الرأي نفلين إرقجي أكنت تكونوا رغائف قلادا إفسنيقون أكسمس وائي نبي إسماعيل فلتما تأو ساكنا مجعب قدسي kitaaba arkitee sera uumamaa the book of Genesis boqonnaa 17ffaa lakkoofsa 20ffaa irratti jechuudha. Waa'ee Ismaa'iilis siyaachisin isa arkitee fileetiin jira ilmaan heddullee ka biyyoota gurguddaa hedduu ta'an gosoota hedduun isarraa baasa gosoota 12 jee bifa saniin dubbata. Akkasumallee Qur'aana keessatti suuratu Saad boqonnaa 38ffaa lakkoofsa 38ffaa irratti yoo laaltan jechuu أكسر ربي سبحانه وتعالى سورة الصاد بقولنا صدومي سدتفا لكوبسا أفرتمي سدتفا رتي واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار دبت وإسماعيل واليسع ويا اليسع اللي وكي إلساي دبت أكسم اللي ذا الكفل دبت جر كنت شفتنو كل شفت سانتو من الأخيار والرفلة والرأي والرخيرة الرأي نفي الليل مناماتي فرقني جاجتشو واي نبي إسماعيل فيلمودا يوكيمو المناما كيسا غاري نماتا وكمرغما ربي حديثا دبته كان تكامو واي سا كما كنو سيرا أماما بقولنا كنو تربفا كاكو موفا كيسا جتشو لكوسا دقدما أما دقدمي توكو نانو كنا كيسا تلالو دنديسا نبچو دنديسا نجتشو هدي دلوتا نبيرا كنو دالا نما كيسا فلتما ربين الكتاج على في بلتنا قبو في غارما نما فرحمتا في مرفتا فلتي إرجي جتشو صلى الله عليه وسلم محمد صلوات ربي والسلام عليه الماء عبد الله كعبد المطلب كهاشمي مو قريشي العربي يجو قريشي لا قريشي مو قصا عرباتي عربني مو الكتيه هرت عربا كيسا ذرية إسماعيل يجو إسماعيل مو الماء إبراهيم مو خليل الله جال الله ربي جالته فلته إبدا كيسا تسبو دربمه كيسا باس يجو أكما ربينو جيو وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم كما جنن جا ربي سبحانه وتعالى واي نبي كينيا كان مفكات وجين إدون ألو تسانيتيس يوكيم مو باكي سانيت ألتنيس أي سجأمين مت غافي تودن داجتشو غوس نسان كيسا ألتنا كما دبني فغونة جرى بايبلي كيسا تيفي إسا كان كيسا تلي موجتشو واي إدون ألو تساني باكي سانيت ألتن مكة جام تكامو بكة جام مقادوريتين تكاو القرى جام the center of world wide jechu handura wirtu addunyala jechu katate makka jema jechu waa'ee makka kan qur'aana keessatti rabbiin ayatoota hedduu keessatti dubbate fakkeenyaaf yoo fudhannee laalle suratu ali imran sura waa'ee maatii warra nabiyallah isa dubbattu jechu warra ilmaan imraan yookiin immoo imraan family ka dubbattu boqonnaa sadaffaa lakkoofsa 95 hamma 97tti laaluu dandeenya jechu waa'ee kanarratti rabbiin hubbuun hubibu maal luhima jechu صدق الله
وقلنا سدفع آيات أركته سقلتم شني ما سقلتم يتربا كان الرب مال جاء سبحانه وتعالى قل صدق الله جئ يا محمد هني في ورين أركته واهم بين كتاب نكون كتاب وربي تربي نجاجي نقوم فما أجي أركته واتبعوا هردفا ملة إبراهيم حنيفة كرايو كمو أمنتي نبي إبراهيم the way of life of humanity جتو كرا ربين شوف على نما الرتي أمه كان حنيفة كرا جلنا كرا نما فقبرومو لقا قبرومو مكا قبرومو وان براك يستي خسارمو يوكي نعدمو ميدمو كان رب لستا ربي قفا فقبرتا إساف سجدا كرا كان هردفا كرا النبي إبراهيم جا وما كان من المشركين إن مشرك نما ربين تنا واقبتا إن ترجع كانوا مجتوا وجه ربين ما جاء دبته جتوا آيات سقلتم جافرت الله إن أول بيت جلقبا يوكي مني جلقبا أكربين كيستي جبرمو ومجتوا وضع للناس نمافكا يوكي مبوت قد دجرت جتوا للذي ببكة إسين أرجتي إن أرجتي بكة كيستي قد مسون بكة جتون أي بمكة مكة كيست قد مباركا كبركة فهمتوا بركة قبض دجي سنجتوا وهدى أجعل لو كتاتم ملك نمن أرجتي بكة سنك اتك أجعل فموفي ولانتم ربي قفا يتوبتوا أدي قراتش بفانوسو هنجين جيتشو للعالمين عالم تشوفافو for all world wide جيتشو ربي سبحانه وتعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم إسي كيس آيات يوكي مورغا ملتو إفقالات جرى مقام إبراهيم جيتشو بكار كتي فتفوتي يوكي مو نبي إبراهيم فانا نبي إبراهيم نابت جرجة غافر كتي أكما بيكم أكا سوفني ترجيتشو ربي الله سبحانه وتعالى واي كان أكما لالي ترجي سورة البقرة بقولنا لما فا لقوس إبتك في دقدمي تربف الرتي أكما دبتات رجتو وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كنو إسماعيلي في إبراهيم يرو قواعد يوكي بؤورة هندي كابدا كبؤورة فمجر رقا بؤورة كابدا سن القبني والإجارة من ربي تلتن سنجا مالي جتو دا إبراهيم قبا كوري رقا وجلك هايت irra dhaabbatee kaabaa tana ijaara Ismaa'iil immoo jalaa itti ol kenna mucaa harkitee amata 10 keessa ta'ee jechuudha. Yeroo san keessatti mallattoon nabi Ibraahim faanni inni dhagaa irra dhaabatee faanni miila isaadha achirratti dhagaa san irraa fi achirra jiraa jee dubbata kun rabbiin jechuudha. Waman dakhalahu namni harkitee kaabaa kana yookiin beeyti makkaan seene kaana aaminan nagaa ta'ee jira jechuudha. Sekuritiin isaa tiifama. Walillaahi ala naasi kanaafuu namarratti argitee dirqama jira hijjul beeyti kana hajjuu yookiin immoo argitee qassaduu yookiin iyyaa godhachuu man istaxaa'a ilayhi sabiila namni galaa qabu achi deemuu danda'u jee dubbata rabbiin waman kafara fa inna allaha ganiyyun 'anil 'aalamiin namni hin deemu jee dide humaa rabbiin irraa dureessa wanni rabbiin miidhu hin qabu jaa wanni deemanii farkitanii muslimoonni bakka jirru gurraacha taane adii taane araba taane ajama taane qallaa taane furdaa taane osoo bifaa fi osoo naannoo fi gosaan hin qoodamin tokko rabbiin nutti amanullee tokko jechuu yeroo salaannullee garisti garagallee ka salaannu kana jechuu rabbiin akkasitti dubbata waa'ee beeyti yookiin immoo waa'ee ganda makkaa bakka rasuulli rabbii itti dhalatan kana salawaatu rabbii wassalaamu alayhi akkanumallee baayibilii keessatti mazmuura daawit yookiin immoo kitaaba harkitee zabuur nuti jennuun jechuu kana biyya Allah daawudiif rabbiin laate kana irratti mazmuura daawit boqonnaa 84ffaa lakkoofsa 6 irratti valley of bakkaa jechuu laga yookiin immoo harkitee bakkaa jedhamu keessatti akkasitti dubbata jechuu waa'ee makkaadha baayibilii keessatti illee jechuu nabiyyi rabbii salawaatu rabbii wassalaamu alayhi iddoo dhaloota isaanii eega makkaa yookiin bakkaa kana ta'e achitti dhalatanii eega jedhanii abbaa isaanii abdallaa ibnu abdil muxalib ibnu haashim irraa aayyoo isaanillee argitee aaminaa irraa dhalatan jechuu gaaf dhalatanii jiran kana innaa isaan dhalatan yeroo isaan dhalatan kana abbaa isaanii akka carraa ta'e isaan wal qunnamuu hin dandeenye abbaan isaanii abdallaan ilma isaanii kana arguu hin dandeenye jechuu rasuula rabbii salawaatu rabbii wassalaamu alayhi isaa garaa jiru kara ganda akiraa yookiin immoo du'an jechuudha boqatan akkanumatti aayyoon isaanii dhaltee rasuula rabbii salawaatu rabbii wassalaamu alayhi iddoo baadiyaa naannoo makkaa keessatti guddifamanii yeroo baadiyaa hoggaa afur gahan maleekonni jibriilii fi mikaa'il itti dhufanii qaama isaanii harkitee waan nama waswaasu jibbaa namaa bal'ina namaaf dhabuu obsa dhabuu kana onnee isaanii xaarsanii dhiqanii eegas harkitee operaasiyoona godhanii tolchanii akka inni harkitee bal'atee cufa dhala namaa baachuu danda'u alam nashrah laka sadraka akkuma rabbiin hujeen jechuu qomatee sadrii kee siif hin bal'ifne akkasitti rabbiin qoma isaa bal'isee fi gaafsan eega dhiqee jee booddee karaa aayyoo isaa deebi'ee amata lama aayyoo isaa wajji jiraatee yookiin harmee isaa wajjin hoggaa jaaffaa isaatitti harmeen isaa illee irraa duute salawaatu rabbii wassalaamu alayhi
eegana adeera isaa biratti akaakoo isaa biratti akaakoo isaa biratti jechuudha achitti guddate jechuu Abdul Muttalib biratti guddate eegana akaakoon isaallee amata lama eega bira taa'ee jeeboo doggaa 8ffaa isaa biraa du'e eegasi abbaa Aliyyi radiyallahu anhu biratti argite Abu Xaalibin biratti guddate umrii isaa waggaa 25ffaa eega ga'u dubartiin Khadija jedhamtu dubartiin jaalatamtuu fi kabajamtuun isheen yeroo sanitti waggaa 40ffaa ishee yoo taatu Rasuulli Rabbi waggaa 25 yoo ta'u gaa'ila wajjin raawwatan jechuu fedhii isiitiin jaallattee heerumuu barbaaddee jechuu akkasitti fuutee jechuu isaan isii eega fuudhanii jedhanii booddee kara gaaratti deemuu eegalan gaara Hiraa ka jedhamu kanaan nawa san jiru haala arkitee jaahilummaa wallaalummaa ignoraansii yookiin immoo arkitee dukkana wallaalummaa ummanni sabni isaanii arabaa kun keessa jiru dhalli namaa kun keessa jiru itti toluu diduudhaan ceemuu fi hifachuudhaan kanarraa baqatanii gaara keessatti bahanii rabbii isaaniitiin qofa wal gahanii osoo arkitee sagaagalummaa dhugiitii garagaraan sakraanuu baxraanurraa fagaatee Rasuulli Rabbi osoo akkasitti jiru sinqii yookiin galaa fudhatee achuma taa'aa ture jechuu ganama gulafni bariite gaara keessatti Rabbiin akkuma beeku sanitti kadhachaa ture bifuma kanaan gaaf tokko isaanii waggaa 40ffaa yeroo dhiyaatanii achi gahan ergamaan Jibriilitti dhufe jechuu san duratti immoo Rasuulli Rabbi osoo Jibriilitti hin dhufin ru'yaa saaliyaa yookiin immoo manaama gaggaarii arkaa ture manaamni gaariin Rabbi irraa akkuma jedhan ergamuu isaanii kana manaama keessatti itti mul'achaa ture waggaa 40ffaa isaaniitti ergamaan Jibriilitti dhufe qabe jechuu ergamaa Rabbi bifa namaa fakkaate yeroo qabee iqraa qara'i je'eeni ergamaan Rabbi ma ana biqaarii ani waa qara'uu hin danda'u hin beeku je'en jechuudha am not learning ani hin baranne ani waa hin beeku akkamittiin qara'aa je'en ammas ni qabe tar lammaffaadha iqraa qara'i ma ana biqaarii an qara'uu hin danda'u yaa obboleessoo na dhiisi ammas iruma deebi'ee qara'i tar sadaffaa irratti hacuucee qabe ma ana biqaarii an qara'uu hin danda'u ganna lakkisi jennaan booddee suuratu iqraa yookiin immoo basmalaa 96ffaa ayata tokko hamma 5 kana Jibriil alayhi salaam irra dubbise ergamaa Rabbi irratti اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كجو كان الرتبوس واي كان إرجما ربي دا مالك قرأوه هندن دنيا يوجي أمجي إرجما ربي أمي دا اللي تريتي دا هم برن نجتشو عن educated man قالوا osoo hin baratin nama baratee addunyaa kanarra hin baradhe saayinsiiti jiru kamillee isaanin qixxaa'u fittillee dhiyaachuu madaalullee hin danda'u akka samii fi dachee adda fagaata jechuu ergamaa rabbii waa cufarra caalchise jechuu waa'ee kanaa baayibilii keessatti illee akka argite isaan dubbisuu hin dandeenye akka nama barate hin taane wanni rabbiin akkana ergeef yoo isaan nama barate waa dubbisuu fi barreessuu ka danda'an taate warreen yahudotaa kitaaba argatanii fi nasaaronni yookiin kiristaanonni kitaaba keenyarraa garagalchitee koppii gootee waan dubbisuuf barreessuu dandeessu akka hin jenneef deebii kana isaan dhabsiisuuf rabbiin isa dubbisuu fi barreessuu hin dandeenye kana erge jechuu rabbiin dhala namaatiif keessattis kakuma ofaa keessattis macaafa yookiin kitaaba Isaayyaas raajicha the book of Isaiah boqonnaa 29 lakkoofsa 12 irratti nama kitaaba dubbisuu hin beeynetti kitaaba dubbisi jettanii yoo itti kennitan anoo yookiin ani dubbisuu hin beeku dubbisuu hin danda'u ani hin baranne sin jeesini deebisa jee dubbata jechuu ragaa bahaaf jechuu maal kana qofare baayibilii keessatti ammas kallattumaanuu waa'ee maqaa nabi Muhammad kitaaba afaan Hibruutiin katabame namuu ilaaluu ni danda'ama ni jira garuu immoo afaan biraatitti hiikan osoo maqaa akka jirutti hin fudhanne jechuu hiikaa maqaa sanii hiikan fakkeenyaaf maqaan Muhammad jehu hiika hedduu qaba jechuu maqaan ergamaa rabbii maqoota hedduu qaba maqaa san keessaa maqaan Muhammad jedhamu maal jechuudha faarfamaa jechuu faarfamaa kana ta'u baayibilii keessattis kitaaba weedduu caalu the song of Solomon jechuu kitaaba weedduu caalu ka jehu keessatti macaafa weedduu caalu boqonnaa 5ffaa lakkoofsa 16 irratti all together lovely jechuu ka cufaanuu jaallatamu afaan Ibruu keessatti immoo kallattumaan Muhammadim jechuun ayemmiin gama boodatti aantu sun kabajaadhaaf jechuudha nadhi akka daa'imaa nama harkitee bareedaa akkaan ta'u waa'ee kanaa gubbaadhaa qabdanii hanga jalaatti dubbiftanii laaluu dandeessan kanuma wajjin waa'ee rasuula keenyaa salawaatu rabbii wassalaamu alayhi qur'aana keessatti illee rabbiin ammallee ni dubbata jechuu akka isaan nama hin baranne ta'an akka katabuu fi barreessuu hin dandeenye garuu cufayyuu akka rabbiin caalchise ergamaan rabbii ka salawaatu rabbii wassalaamu alayhi maqoota hedduu qabanii maqoonni kunniin ka akka maqaa Muhammad jehu namni dhalli namaa cuftinuu ka beeku har'allee harkitee maqoota namni moggaafatu keessa number 1 irra ka jiru baay'ina qabaachuudhaan jechuu ka rabbiin isaan jaallate maqaan hiini maqaa kanaadha faarfamaa jechuu kan namni cuftinuu isaan yaadatu isaan faarsu daqiiqaa fi saakandii keessattis
salawaatu rabbi wassalaamu alayhi sallallahu alayhi wasallam namni hin jenne hin jiru akkas jammalee bira hin dabran jechuu bifuma kanaan arkitee rabbiin arkitee warafa'naa laka dhikrak yaadannoo maqaa kee arkitee ol siifuune akka namni goggaanu si yaadatu jee waa isaanii dubbata akkasumallee ahmadillee maqaa isaaniiti ahmad jechuun immoo akkaan faarsaa ka rabbi akkaan yaadatee faarsu jechuu osuma rabbiin faarsanii hanga miilli isaanii baqaqu takka ga'u ergamaan rabbi nama kamiifuu haaraa miti jechuu ni beeka namni islaama ta'e kamuu bifuma kanaan diin kanarrattis wareegama isaan kafalan eenyu olillee akka taate argite ulul azmi keessa warreen arkitee murannoo obsaa qabaniif akkaan addunyaa tana moo'ee fi injifate keessa tokko ta'ullee namuu ni beeka jechuu akkasumas ergamaan rabbi maqaan isaanii biraan haashir jedhama kanama cufa isaa dhala namaa walitti qabaa jechuu argite walitti qabaa dhala namaatiif ergame akkasuma maqaan isaanii ammallee aaqibillee ni jedhama aaqib jechuun argite ka booddee jechuu isaan booddee argite mallaa nabiyya ba'da akkuma jedhamu jechuu isaan booddee nabiyyii yookiin ergamaan tokkollee hin jiru ergamaa isaan boodati isaaniif qiyaaman akkan akkuma jedhanii himaniu jechuu yeroo xiqqaa wayiiti jechuu qiyaamuma isaanuu ergamuun mallattoo qiyaamatirraa qiyaaman dhiyaachuurraa waan nama agarsiisu maqoonni isaanii ka birootis hedduu jira hadiisaa fi qur'aana keessatti isaan ka rabbuma jaallatee waa'ee isaanii kana ammaan hammana keessatti xumuruun ni ulfaata ibsinallee jechuu itti qaanfannaa kanaafuu isin hamma kanarraa ammoo bu'aa guddaa fayyadamtan jennee dhugaa isaanii eessattuun dhokanne laaltanii barbaaddanii gama karaa isaanii kanattis akka waamtan warreen obboloota biraallee nama jibbamuu fi baqatamuu fi dheessamu osoo hin ta'in nama arkitee osoo beektanii arkitee osoo isan arkin boossanii simattanii waa'ee isaa walloo agarsiisii jettanii rabbi kadhattanii isa barbaaddan waan ta'eef kanaafuu karaa isaa kanatti karaa islaminaa irratti karaa dhugaa irratti karaa jireenya dhugaatti akkasiin qaceelchu abdii qabna nu cuftinuu rabbi kadhanna fayyaa ta'aa ulfaadha galatooma kanuma isiniin jechuu barbaanna galatooma obboleeyyan keenya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu